Ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa nama artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeese odeeffannoo gahaan qabaa jechuun dubbate. Qabsaawaa Marroo Dirribaa turtii Reyood miidiyaa waliin godhe keessatti muummichi ministeera Abiyyi Ahmad Laggasaa Wagii lubbuu oolchuuf odeeffannoo kenne oduun jedhu sobaa jee. Marroon muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kan godhe yoo jiraate yeroo sanitti neetworkiin Itoophiyaa hin hojjetu, saatalaayitiin Laggasaa Wagiitis hin hojjetu ture. San akka hojjetu godhe muummichi ministeera Abiyyi Ahmad yeroo sanitti qunnamtirra hojjetaa waan tureef obbo Daawud Ibsaa qunnamtiin Laggasaa Wagii akka hojjetu godhuun sochii isaa hordofaa ture jee. Ergasi ammoo humna qindaa'aa lola torbaanota sadii fudhateen jaal Laggasaa Wagii ajjeese malee Abiyyi Laggasaa du'arraa hin oolchine jechuun Marroon ibsee jira. Amma dura hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dhimma kanarratti gaafatamee deebisaa yeroo laatan muummichi ministeera Abiyyi Ahmad Laggasaa Wagii lubbuu oolchuuf odeeffannoo laatuuf ibsanii turan. Ajjechaa lammiilee nagaa lixa Oromiyaa keessatti raawwatame keessaa waraanni bilisummaa Oromoo harka akka hin qabnes Marroon dubbatee jira. Mootummaan Itoophiyaa dhalattoota Amaaraa Oromiyaa keessa qubatan waraana bilisummaa Oromoo akka dhabamsiisaniif isintu Itoophiyaa kufaatirraa baraare jechuun hidhachiisee bobbaasuu dubbate. Kana malees gaachana sirnaa humna jedhu bobbaasuun haleellaa kana raawwatu mootummaa Itoophiyaa himatee jira. Ajjechaa kanas qaamni bilisaa fi loogiin qabne akka qoratu Marroo Dirribaa gaafatee jira. Osoo qorannoon tokkoon adeemsifamin mootummaan yakkamaa godhee nu dhiheesse paarlamaanis osoo qorannoon tokkoon taasifamin waraana bilisummaa Oromootu gochaa kana raawwate jedhee guduunfee jee deebi'ee ammoo qaama qoratu akka bobbaasuuf jiru dubbataa jira jedhan mootummaan Itoophiyaa. Milishoonni mootummaan gurmeesse haleellaa erga raawwatan booda deebi'anii bittinnaawan jechuunis ajjechaalee biyyattii keessatti raawwatamu garee mootummaan qindeessan raawwatamuu ibse. Fakkeenyaaf garee akka Haacaaluu ajjeesan kan mootummaan federaalaa gurmeesse nan beekaa jee Marroon ammaaf garee Haacaaluu ajjeese ragaa guutuun qaba garuu dubbachuu hin barbaadu kan jee Marroon sababni isaa yoonin dubbadhe gareen sun hangam akka beekamanii fi itti dammaqame akka hubatan waan hin barbaanneef malee an ragaa guutuun qaba jee jira. Haacaaluu Hundeessaa eenyu akka ajjeese, eenyu akka qindeesse, eenyu akka raawwate nan beekaa jee Marroo Dirribaa. Dubbiin Marroo kun dhugaa Haacaaluu awwaalame baasuuf gargaarus ammas Marroon qaama ajjecha Haacaaluu raawwate himuu dhabuun madaa tahee jira. Marroon sababa ammatti nama Haacaaluu ajjeese himuu hin feeneef yeroo dubbatu mufiin walitti bu'iinsi hin barbaachifne ka'uu mala sodaa jirurraa akka ta'e ibse. Gaafa dhiigni Haacaaluu itti bahu gaafa gayen himaa jee gareen faannoo jaamus mootummaan hidhachiifamanii badiilee raawwatuu isaanii Marroon hin dhoysine. Muummichi ministeeraa amma dura shororkeessitoonni nuyi jechaa ture amma deebi'ee gochaa shororkeessummaa hojjetaa jira jechuunis himatee jira. Haleellaa Walloo haxaa irra ga'ee ture keessaa waraanni bilisummaa Oromoo hirmaannaa akka hin qabnellee Marroo Dirribaa ibsee jira. Yeroo sanitti waraanni bilisummaa Oromoo kiiloomeetira fagoorra akka ture ajajaan olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa miidiyaa kanatti himanii jiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosatti uggura sochii labse. Akka gargaaran komishinara bulchiinsa naannichaa Bushraa Alqariibii jedhanitti konkolaattonni galgala sa'aatii 2 hanga barii sa'aatii 12tti sochiin dhoorgamee jira. Bifa wal fakkaatuun sochiileen miilatis galgala sa'aatii 3 irraa hanga barii sa'aatii 12tti dhoorgaadha. Akka ibsa qondaala mootummaa kanatti uggurri kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 1 bara 2014 irraa kaasee hojiirra oola. Uggurri sochii magaalaa guddoo Beenishaangul Gumuz Asoosatti labsame kun erga dhiheenya kana muummichi ministeera Abiyyi Ahmad aggaammin shororkeessitoota Asoosarratti xiyyeeffate fashaluu isaa paarlaamarratti dubbatan booda. Garuu komishinarri Bushraan sababa uggura yeroo kanaaf labsan ifan goone. Sochii murteessaaf namoonni deeman ammoo qaamolee nageenyarraa hayyama fudhachuu akka qaban hubachiisanii jiru. Yeroo uggura labsame galgala sa'aatii 2 hanga barii sa'aatii 12tti ambulaansii fi konkolaataa qaamolee nageenyarraa kan hafe konkolaatanis ta'ee uummanni socho'uun dhoorgaadhaa jedhanii jiru. Balaan tasaa yoo mudates hayyama qaamolee nageenyaa osoon argatin sossoo'uun akka adabsiisu aanga'oonni naannichaa ibsanii jiru. Wirtuuleen daldalaa hoteelonnii fi manneen dhugaatis cufaa turus jedhamee jira. Sa'aatii daangeffame kana keessatti uummanni shakkii odeeffannoo nagaa irratti fidu yoo dhagaye qaamolee nageenyaaf odeeffannoo akka laatanis hubachiisanii jiru.
uggurri naannoon Beenishaangul labse kun yeroo sochiileen finciltoota akka malee naannicha keessatti babal'atetti torbaan lama dura waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisa baasa Gaanbeellaa duula walootiin magaalaa Gaanbeellaa irratti haleellaa raawwatuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud yeroo duraaf Eertiraa daawwatan. Yeroo jilli pirezidaantii Hassan Sheikh Mahmud buufata xiyyaaraa Asmaraa gahutti pirezidaantii Isiyaas dabalatee aangoonni naannichaa simannaa owwaa godhaniifii jiru. Afeerraa pirezidaantii Eertiraa Isiyaas Afwerqiitiin guyyoota afuriif daawwannarra kan jiran jilli pirezidaantii Hassan Sheikh Mahmud dhimmoota adda addaa irratti aangawoota Eertiraa waliin ni mari'atu jedhamee jira. Addatti ammoo waa'ee loltoota Somaaliyaa 5,000 leenjiif Eertiraatti bobbaafaman irratti ni dubbatus jedhamee jira. Hassan Sheikh Mahmud daawwannaa isaanii kanaan hariiroo Eertiraa fi Somaaliyaa dhimmoota naannoo fi waloo irratti akka mari'atan ministeerri beeksisaa Eertiraa obbo Yamaanee Gabra Masqal fuula Tiwiitara isaan irratti barreessanii jiru. Dhimmi loltoota Somaaliyaa leenjiif Eertiraatti bobbaafamanii maatii kan yaaddessee ture yeroo ta'u lola kaaba Itoophiyaa keessatti hiriirfaman odeeffannoon jiru erga dhagaamee dubbiin kun akka malee cime. Garuu pirezidaantiin Somaaliyaa duraanii Muhammad Abdullaahi Farmaajo sobaajaan odeeffannoon sun Farmaajoon dhimma loltoota isaanii Eertiraa jiran irratti afanfaajii uumame irratti odeeffannoo gahaa laatuu hanqatuun dubbii ijoo tahee ture. Garuu erga aangorraa kaafamanii loltoonni 5,000 ol leenjiif Eertiraatti bobbaafamuun sababa nageenyatiif jecha ammoo biyyatti deebisuuf rakkisaa akka ture himanii jiru. Farmaajoon pirezidaantiin Sri Lankaa taayitaa gadhiisuuf akka jiran beeksisanii jiru. Erga mormitoonni mufiin guutaman dallaa mana pirezidaantichaa cabsanii seenanii pirezidaantiin Sri Lankaa Gotabaya Rajapaksa adoolessa 13 bara 2022 aangoo gadhiisuuf akka jiran beeksisanii jiru. Hokkorri Sri Lankaa keessatti cime ji'ootaaf adeemsifamaa jiru hanga mana pirezidaantichaa humnaan cabsanii seenutti deemee jira. Kana malees mana muummicha ministeeraa biyyattii ibiddaan daaressee jira. Jeequmsa Sri Lankaa keessatti jabaate kana ilaalchisuun Ameerikaan ibsa baasteen aangawoonni biyyattii kufaatii dinagdee uummata mufiif kaaseef fala akka barbaadan gaafatte. Pirezidaantiin Sri Lankaa Gotabaya Rajapaksa roobii dhufu aangoo gadhiisuuf akka jiran beeksisanii jiru. Murtiin pirezidaantii kun kan dhagayame erga mormitoonni aariin mana jireenya isaanii qabatanii fi mana muummicha ministeeraa ibiddaan daaressan jedhameen booda. Namtichi muummicha ministeeraa Jaappaan duraanii Shinzo Abe ajjeese aarirraa haaluu bahuuf akka tahe ibse. Kan umriin ganna 41 namni Tasuya Yamagami jedhamu muummicha ministeeraa duraanii Shinzo Abe garee amantii tokkoon jireenya harmee isaa balleessuu himatee jira. Kana haaluu bahuuf jecha Shinzo Abe ajjeesuu amane. Garuu gareen amantii sun kam akka tahe ifan goone namni kun. Shinzo Abe jimata dhengaddaa kibba biyyattii magaalaa Naaraa jedhamtu keessatti osoo dorgommii filannoof ummata walitti qabameef haasaa godhaa jiraniiti kan namni kun itti dhukaase. Ergasii hospitaala geeffamee lubbuun hafuu hin carroomne. Hoogganaan poolisii kutaa Naaraa Tomo'aaki Onizuka haalli nageenyaa tasgabbaa ture. Garuu namtichi meeshaa hidhate tasa dhukaasee ajjechaa kanaaf sababa tahee jiran. Namni ajjechaa muummicha ministeeraa Jaappaan duraanii Shinzo Abe raawwate battalumatti to'annoo jala oolfamee jira. Kan umrii ganna 41 Tasuya Yamagami haaluu bahuuf tarkaanfii kana fudhatu mirkaneessee jira. Akka qorannoon jirutti namtichi ajjechaa kana raawwate Shinzo Abe garee amantii waliin hidhata qaban keessan jireenya harmee isaanii balleessuu himate. Kanaafis ajjeesuu ibse. Ajjechaa kanas qawwee mana keessatti hojjateen raawwatu poolisiin mirkaneessee jira. Namni ajjechaa kana raawwate miseensa humna galaanaa Jaappaan ta'uun ganna 3f biyya isaanis tajaajilee jedhamee jira. Dilbata irraa ammoo Jaappaan filannoo mana maree olaanarra oolte. Gama biraatiin gadda muummicha ministeeraa duraan liqinfamtee oolte. Filannoo kana ammoo paartiin biyya bulchaa jiru mo'atu mala jedhamee tilmaamame. Shinzo Abe ganna 7 dura yeroo Itoophiyaa daawwatanii turanitti intala atleet Abbabee Biqilaa Yeetinaayet Abbabee harkaa suuraa atleet Abbabee Biqilaa fudhatanii turan. Yeetinaayet suuraa abbaan ishii ganna 50 dura dorgommii olompikii tokko irratti miila duwwaa ka'uudhaan injifatee ture akkuma jirutti yaadannoof muummicha ministeeraa Jaappaan duraanii Shinzo Abeef laatuun yaadannoo bara bara tahee jira.